أنا مثل الحج في شاتو سنتو يدك أكنا ما درانا سيران سوري أنا كنا تكشف سيران nama qaxaqatu jalqabee deeme haadha manoota nama qaxaqatu jalqabde ilma koo deemte maali wanni ta'e ani kanan jedhu garuu jechuudha maalumaaf nama haadha manaa qabutti heerumuu jaallatu dubartoonni ani ko ani amma mina aarsaa jiraayyuu hamma ofuma kootiif jireenyumti kooyyuu na sodaachisu jalqabee jira isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jireenyumtu na sodaachisu jalqabee jira maali yoo jettani dubartiin namuma haadha manaa qabutti heerumaa jiran akka makkisa warri bal'aadhaa taatan ofii sodaanne waan kana keessatti gaafalatan achi soo deemtan namuma bal'aadhaa ta'e kan dubartiin fuutee argitu fuudhuudha malee kun enna kuni fuudhuudha malee heerumuu miti jechuudha kanuma fuutee argina jechuudha kanuma dubartiin fuutee argina taada akkamti jiraanna qoy bakka dhiirri tokko haadha manaa tokko hin jiraachuu hin dandeenye jechuudha moo akkamii kisaanaaf hin galleena sodaachisee yoo wanti ajaa'ibuma ta'e saayidoon immoo jechuudha bakka kanatti garuu ayyuu maaltitti dhaga'ama yookaan maaliif haadha manaa osoo inni qabu irratti dhufte jedhee gaafa inni intala kana reebu ayyuu maaltitti dhaga'amu maaltitti dhaga'amu mee maal yaaddan keessanitti maaltitti dhaga'ama ana akka kan kootitti fakkeenyaaf saayidoon osoo jireenya qabu osoo baalaati daarii ta'ee jiru osoo ilmoo qabu ayyuun saayidootti heerumte mitiire sababa isheetirraan kan ka'ee aga amma kun ji'a 3 immoo waan akkasii yemin ji'a 3 ja'a moo waan akkasii ga'anii jiru ja'a ga'anii runatti fakkaata oggaadhaaf deemu sumayyaa fi saayidoon erga gargar ba'anii oggaadhaaf deemu jechuudha marree ar'ammoo saayidoonii akkamittiin jidduu isaanii galtee isaaniin gargar baasti kan jedhu intala kana reebee haa ta'u malee intalittiinis immoo haalli isin ittiin deemaa jirtu haala baay'ee fokkisaadha akkaataan isin itti haasoftus baay'ee nama dabbara jechuudha suma dhugaa inna intalittiin dubbinumti ishiitu nama dabbara gaafa itti ilaallu bakka yoona intinaalaat bakka jira miti dubbiinisi baay'ee tokko nama itti jira jechuudha seedoo faana iyyuu gaafa haasoftu akkaataan haasan ishii nama baalati daarii ta'eetii jiru mitiiti yaani nama hiriyaa alatti qabatee jiru fakkaataa namichi kana inni haasoftu arrabnisi dubbiinisi baay'ee tokko nama dabbara jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf so haa ta'u malee immoo egaa namni akkuma yaada namaaf qabu yookiin immoo akkuma namatti dhiyeenya qabuuni nama tokko gaafa wal dhabee walitti fidee nama tokko hin araarsa jechuudha walitti fidee nama kana hin araarsa akka jireenyi nama sanaa hin banne akka ilmoon nama sanaallee gargar hin facaaneef walitti nama fiduudhaaf yaaliin godha hanga humna isaa jechuudha maaliifini wanti kana godhanii fi hiriyummaa kaleessaa akkasuma immoo ilmoo isaaniitiif jedhanii raawwatanii akka isaan walitti dhufan akka isaan araaraman taasisaa jechuudha haadhuma manaa lamallee godhatee mana lamaanillee jiraatee akka isaan walii galteedhaan jiraatan ni taasisa jechuudha hiriyaan kan kee tokko fakkeenyaaf hiriyoonni kan koo anaan akkan itti as gabbaa'ee osoo anamma abbaan manaa koo haadha manaa biraa fuudhee akkan itti as gabbaa'ee daa'ima sana akka daa'imti kan koo alan ilaalle akka daa'imti kan koo anaanis nan rakkisne abbaa koo jettee nan rakkisneef akkan inni abbaa manaa koo sanallee walitti deebi'ee jireenya gara fuulduraatti haadha manaa lamaanis ta'ee jiraadhu hiriyoonni kan koo inumna gorsanii hiriyoonni isaas immoo inumna deebisanii inumna gorsanii jechuudha akka yaadatti namni sun haa fudhatu baatus sinigalee yaanni nama kana namni sun haa fudhatu baatus garuu hiriyoonni keessan isiniin calin jedhanii jechuudha so akkuma sana saayidoon kaamma jireenya ofiisaatii keessa jirus waan beekuuf ofiisaatii waan gochaa jiru waan beekuuf jara kanaan walitti araaramaa ilmoo kan keessanis walineessina amma ajiin ilmoo caaltuu fudhatee jira jechuudha caaltuu maayidha maqaan ishii mucatti akka maqaan ishee eenyudha akkasumatti fakkaatti garuu irraa fudhateetii jira jechuudha ilmoo sana akka deebisaniif ila
dubbiin tuni wal qaqqabatudha jechuudha. Haadha manaa walirraa abbaa manaa walirraa fudhachuu ilmoo walirraa fudhachuu Muktaarii sin beektan namoonni baay'een keessanii Muktaarin haadha manaa biraa fuudhee haati manaa isaa sana biratti haadha manaa lammataa biratti ilmoo caalturraa ishee haadha manaa isaatirraa fuudhee ishee biratti galfatee jechuudha. Gin bakka kanatti ana wanti gaafii natti ta'u tokko maalinni hoo jettanii erga haadha manaa biraa fuudhanii ilmoo irraa fudhachuun maaliif barbaachise? Akkasuma immoo erga namni kun jireenya nama kana faana mana lama ta'ee jiraachuu fedha hin qabaanne erga isaan immoo filannoo isaanii jara sana yookiin immoo dubartittii sana godhatanii maaliif ilmoo irraa fudhatanii rakkisu? Ilmoon anga jabaattee anga oggaa meeqaa oggaa 18 ol taatutti haadha biratti jechuudha kan guddachuu qabdu. Seelumti riyeennaa namaa murteessu ilmoo daa'imti xiqqoo taate haadha biratti jechuudha. Akka haadha biratti gargaaramtudha iyyuu seerri iyyuu kan namaa fayyamo akka haadha biratti gargaaramtudha jechuudha. Marree akkuma dhageenyetti intalittiin immoo surmayyuu saayidoo asiidii sitti naqaa manaamuna jechaanii turte aayilaanditti baattitii dhufteetii jirti jechuudha. Sababni ishiin irratti reebamteefu egaa wantoota baay'ee arraba baay'ee jettee jirti, waa baay'ee dubbattee jirti, waa baay'ee haasoftee jirti. Kana jidduu keessatti garuu wanni ta'e maayinni wanti akka ishee reebamtu ishee taasise asiidii qabattee dhufte sanadha jechuudha. Asiidii qabattee dhufte sanadha. Namoonni baay'een immoo gaafa achillee inni dhaqee achitti asiira maaloo waan ta'e godhaati turte. Viidiyoo kana dura argeetiin ture. Haa ta'u malee ijoollee baay'een intala kanarraa fagaadhu, intalli kun si balleessiti, intalli kun waan hin taane sirratti gooti. Jedhanii dubbataatii turtanii natti dubbataatii turtanii jechaati jechuudha. Saayidoon kan dubbataa ture akkanaan jettaatii turtanii garuu ana waan itti gochuu mitiiti waan takkayyuu na gochuu hin dandeessu quba siitiin hunduquu hin dandeessu jechaati ture. Saayidoon immoo of tamaamanii of eegate jechuudha kan inni ture yeroo sanatti. Garuu siin osoo daggachiistee waan tokko goote hinuma gootii turte yaa shaanxasii keessaa boorsaa ishii keessaa baafatteetii turte aayilaandidha. Aayilaandii keessatti akka asiida qabattee jirtu fuula keessi balleessaa mana jechaanii turte jechuudha. So kana rabbi nama haa baasu jireenya nama tokkotti sirreessa jedhanii fayyaa ofii fuula ofii gaafa dhaban waan hedduu akka nama gaddisiisudha jechuudha. Kanaafuu saayidoo baga rabbi si baasisiin jennaa sumaanii egaa jireenya kan kee keessas jirtu ofii keetii keessa jirtus hin dagatini gaafa waa'ee kanaatti irratti namatti dubbachuudha deemtu. Ofii keetii of eeggataa, ofii keetiif keessa kan kee jireenya kan keetis eeggataa, ilmoo kan keessi arguudhaaf jarjartu kanallee eeggataa, nama tokkotti gaafa dhiyaattu gaafa haasoftu akkasittiin of eegaa deemuun gaariidha. Hanga dingata osoo intalli kun waan tokko hin taane jettee osoo hin beekin bantee fuuteetti facaastee balleessiteetti jechuudha. So kuni waan baay'ee ulfaataadha. Namni waan akkanaatiin namatti deemu baay'ee gadiidha jechuudha. Rabbi nama haa baasu. Kanaaf saayidoo of eeggannoo godhadhu. Ayyuun asii maraataa jirti. Ilmoo kootan arga jettee raawwattee isa deemte dhiistee waan biraatiin fuula kee of hin balleessinii nagaadhaan gara lubbuudhaan hoo jiraatte ilmoon keetu lubbuudhaan hoo jiraatte itti gammadu. Sumayyaanis gaafa ati lubbuudhaan jirtu gammaddi malee gaafa ati fuulli kee badee lubbuun kee badee hin gammaddu jechuudha. Maaliifin ilmoon kan kee isee yaaddessu waan ta'eef ilmoon kan kee isee gaafatu waan ta'eef abbaan keenya hoo jedhanii kanaafiyyuu of eeggannoo godhadhu waan hunda keessattuu siin jedha. Akkasiniin jira kabajamtoota hordoftoota koo namoonni haaraan akka carraa ta'e gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya taa'adha. Namoonni maatii kiyya taatanii jirtan immoo like share gochuun na jajjabeessaa kana hundumaa gootaniif guddaa galatoomaa hanga waan biraa qabannee dhufnutti turtii gaarii isinii hawwina.